Ayyee waaqa keenya si kadhanna nu dhaga'i. Kan nagaan nu bulchite nagaan nu oolchi. Kan nagaan nu oolchite nagaan nu bulchi. Waaqni hamaa nurraa haa qabu. Tolaa nutti haa qabu. Xinnaan keenyaa guddatu. Guddaan keenyaa jiraatu. Wallaalaan keenya haa beeku. Beekaan keenya haa bulu. Qilleensa hamaa nurraa haa qabu. Rooba nagaa nuuf haa roobu. Kormi cirrii haa ta'u. Rimaan haphee haa ta'u. Bakkalchi bakka haa ta'u. Dhugaan abbaaf haa deebi'u. Diina nu keessaa haa balleessu. Tokkummaan keenya haa cimu. Sirna alagaa salphina jalaa haa bahan. Sirna gadaa keenyaan haa bullu. Gadaan roobaa nagaa barri quufaa gabbina. Amiin. Irreechaa. Irreechaan maali? Maaliif kabajama? Akkamitti kabajama? Kitaaba Sakatta'insa Oromoo barreessaan Alamaayyoo Haayilee. Dhugeeffama Oromoo fi falaasama isaa. Oromoo yookiin Oromoo hora yookiin ilma kaam jechuudha. Seenaan isaa waggoota 12,000 dura Asraa kan jedhamu mootonni Kush Fara'oon ilmi aduu fi samii kan waaqa jedhee of moggaase. Ilmaan 3 qaba ture. Isaanis Seet kan jedhamu ilma hangaftichaa fi Oraa kan jedhaman ilma quxisuu yookiin manaadhaa fi intala durbaa Aseesii yookiin Adbaar kan jedhamtu qaba ture. Maatiin kun waliin jireenya keessatti gaafa tokko walitti bu'an. Obboleessi guddichi quxisuu rukutee ajjeese. Gocha kanatti baay'ee kan gaddite Ateet yookiin Ateetiin iddoo obboleessi ishee Oraan du'ee fi itti awwaalame sanitti biqiltuu odaa dhaabde. Kana booda akka guddatu malka Abbayyaatti bishaan waraabdee kunuunsaa turte. Maatii wal ajjeesee jidduutti nageenyii fi araarri akka bu'u waaqa aduuf waaqa samiif nageenya akka buusuuf kadhatte. Yeroo boodas Waaqayyo dheekkama isaa nageenyatti jijjiire. Roobnis roobuu qabe. Maatiin wal ajjeeses gumaan araarame. Kanaafis kadhaa Ateetiin odaa jalatti gooteen akka raawwatame hubannoo argatan. Yeroo boodas Waaqayyo dheekkama isaa nageenyatti jijjiire. Roobnis roobuu qabe. Maatiin wal ajjeeses gumaan araarame. Kanaafis kadhaa Ateetiin odaa jalatti gooteen akka raawwatame hubannoo argatan. Kanarraa ka'uun yeroo sanaa kaasanii odaan lafa seeraa fi marii ta'e. Ateetiinis ayyandaa nageenyaa fi eegduu maatii akka jedhamu taate. Ayyandaa itti fufeensa dhaloota yookiin sanyii nageenyaa fi haadha deessuu jedhamte. Hayyuu beekamaan Tsagga'ee Gabramadin qawwee isaa Itoophiyaa gaazexaa irratti 1997 yaada kana yoo ibsu akkana jedha. Dhugeeffannaa Oromootaa keessatti aadaa fi duudhaa isaa ganama yaadachuuf wayitii irreechaa malkaawwan guddaa fi haroowwanitti hirreeffachuu fi siidaawwan dhadhaa muuduun hiccitii armaan oliitti kaa'aa ture ibsuuf kan godhamudha jedha. Irreechaa fi aadaa dhugeeffannaa. Yeroo ammaa biyya keenya jala bultii ayyaana qaammee keessa guyyoota 5 otoo walirraa hin kutin gara malkaa fi haraa deemuun dhiqachuu fi cuubamuun aadaadhuma kana yaadachuuf yoo ta'u, Oromoota sirna waaqeffannaa hordofan biratti immoo baatiidhuma kana keessa guyyaa irreechaatirraa kaasee hanga guyyaa 5tti gara malkaatti deddeebi'anii waaqeffachuu fi irreeffachuun yaadannoo aadaa durii kanaan kan wal qabatedha. Seenaa Kuushotaa fi Nuubiyootaa durii keessatti waggaa waggaan gara malkaa Abbayyaa deemuun dhiqachuun cubburraa of qulqulleessu akka ta'etti fudhatamaa ture. Kana malees mootonni isaaniis gara malkaa bu'uun sirna muudama isaanii kan itti raawwatanidha. Kunis mataan isaanii qofa otoo hin ta'in maamilootaa fi biyyoota isaan jalatti bulan mararratti abbootii aangoo yeroo itti muudanidha. Sirni kun yeroo ammaa abbaan gadaa tokko ayyaanni buttaa isaa yoo kabajamu
gitoota isaa fi maatii isaa wajjin malkaa bu'ee cuubamuun taliila waraabbatee gabbisaayyoo faarfachaa kan deebi'uun baay'ee kan wal fakkaatudha. Kunis maatii amantii kiristaanaa fudhatan keessatti jala bultii qaammeetti guyyoota 5 kan raawwatu wajjin wal fakkaachuun isaa hambaan dhalootarraa dhufe kun tokko ta'uu isaanii mul'isa. Uummattoota bara mootummaa Aksumii fi isaan dura turan xomboraa yookiin daamota dhaabanii ibsa ibsuun seensa baatii birraatti waaqa samii fi aduu kan ta'e galateeffachuun sirna raawwachaa turanidha. Kunis waaqa samii biftuu uumeef galata galchuu fi du'arraa dammaqsuun kan ka'e ilma aduu oraadhaaf siidaa dhaabuun kan wal qabatedha. Oraa yookiin Oromoof obboleettiin isaa Ateeteen yookiin Adbaariin siidaa dhaabdee irratti biftuu mul'attu maddiitti ayyaana guddaa fi misraachoo yookiin gammachuu kan gaggeeffamaa turedha. Kunis araara booda maatiin lammiin galata Ateeteef qaban kan ittiin ibsan yeroo booda sirni kun itti fufuun akka bara haaraatti fudhatanii araara waaqayyoof yaadannoo dubartii yookiin haadha gaarii fi nageenya maatiif dhimmamtu itti yaadachuun eegale. Iyyoo koo ababaayee jechuun seenaan keenya kan itti eegalu danda'e. Hambaan seenaa keenyaas ta'e Oromoonnis iyyoolee iyyookaa jechuun bara haaraa fi jala bultii ayyaana birraa irreechaa kan dhugeeffatu kanumaan wal qabateeti jedhama. Kaa maqaa waaqaa gaad jedhamudha. Dhawata garuu waaqa jennee yaamuu qabne malee jechi kun dhaloota Kiristoos dura abbootiin keenya kuushoonni dursa ooriit kiristaanaa fi ka'umsa islaamaa dura kan ture jecha isaaniirraa dhaalaan nuuf dabredha. Kunis jecha waaqa tokko ibsudha. Oromoo fi uummattoonni kibbaa hedduun isaanii ammas waaqa jechuun beeku. Waaqayyoo bareeda jechuun faarsu. Oromoo fi sirna gadaa isaa maal akka fakkaatu kaasne gadaa seera waaqaa jechuudha. Waaqa biftuu uume yookiin ifa kennetti amanuun kuushota kaabaa fi baha Afrikaa ka'ee gara baha jiddugala Giriikii fi Arabiyaatti akka babal'ate himama. Achiis ka'uun gara lixa Afrikaa, Arabiyaa kibbaa, lafa Saabaa fi Suumeeritti babal'ate. Kunis duudhaa fi aadaa keenya isa ooritii kiristaanaa fi islaamaa dura ardii kanaaf gumaachinidha. Kanarraa ka'uun maqaan mootota Aksum hanga mootiin Haayile Sillaasee gootti mooticha mootota biftuu yookiin ifaa jechuun yaamamu ture. Kana birattis siidaan Aksum gubbaa isaa irratti mallattoo Oromoo fi kuushotaa kallacha kan qabuu fi mallattoo waaqa biftuu kuushotaa kan ta'e kan mul'isudha jedhu. Maqaa dhumaanuu aduu yookiin ifa Aksum jedhama. Mootonni achitti muudamanis aangoo olaanaa kan qabaniif dureen amantaalee teessoon isaanii achi ture. Kanas seerri yookaan aadaa mana amantiin murtaa'eera. Booda garuu amantiin kiristaanaa yoo babal'atu aduu yookiin ifa Aksum jedhamuun hafe. Aksum Tsiyoon jedhame. Kunis irra caalaa aadaa uummata Hibruutiin wal qabsiisuuf godhamedha. Bal'inni aadaa kanaas lafa Itoophiyaa biyya kuushotaatti dhalchuun amantii ooriitii kan barsiisan Musee fi hordoftoonni isaa. Boodas kiristaanaaf amantiin islaamaa marti uummattoota seenaa sulula Abbayyaan wal qabatan keessaa maddanidha. Uummanni Oromoos ta'e naannicha keessa kan jiran burqaa fi madda kana dhuganii kan jiraatanidha. Akkuma biyyoonni bahaa yookiin Far East eenyummaa isaanii eeguu keessatti aadaa isaaniif
iddoo guddaa kennan qaroomina ammayyaa fudhachuuf nutis waaqa abbootiin kuushotaa isa dhugeeffatan fakkaata qaroomina yeroon fide fudhachuun yaada walaba free expression akkuma biyyoota gara bahaa jiraatanii ofitti madaqsuudhaan malee eenyummaa ofii dhiisuu fi gatuun fudhatama kan hin qabne. Nutis irreecha yoo kabajnuu fi seenaa irreechaa yoo yaadannu addunyaa kana keessa kan tamsa'e beekumsa ilma namaa fi ogummaa haaraa simachuun duudhaalee fi hamba abbootii keenyarraa nuuf darbe yaadachaati malee kan ormaa fudhannee kan ofii gatuun akka hin taane yaadachiisuun gaariidha. Sirna gadaa fi aadaa irreecha Oromoo. Aadaan muuxannoo fi yaadota bara dheeraa keessa ilma namaan kuufamedha. Dhaabbilee sirni gadaa ijaare keessaa irreechi isa tokkodha. Irreechi immoo ka'umsisaa jechicha lafa awwaalaa yookiin namni tokko itti awwaalamedha. Kunis akkuma kitaaba qulqulluu keessatti obboleessi guddichi Qaayil obboleessa isaa Quxisuu Aabeel ajjeesee fi haati isaanii boonyaan Waaqayyoo ilma eebbifamaa kenneefi kadhaa fi qulqullina dubartiin goota Waaqayyoo akka dhaga'uun kan dubbatamuun wal qabatudha. Gaaddisni odaas iddoo araaraa malee falaasama ofii qabna. Kunis odaa tokko ta'e biqilee bakka lamatti addaan bahaa fi boodas dameen isaa walitti deebi'uun tokko ta'e. Hiikni isaas maatii addaan ba'e boodas araaraan deebi'e tokko ta'e kan ibsu mallattoo fi aadaa Oromoo isa ganamaa ibsuufi. Sabni Oromoo ulfinaa fi duudhaa dubartootaaf kennurraa ka'uudhaan abbootiin Oromoo iddoo tokkoo ka'uun malkaa ceeni durbi duudaan akka maatiif marga hirtu ta'e eebbii abbaadhaan raawwatame. Kanarraa ka'uun dubartiin mallattoo nageenyaa fi lalisummaa yoo taatu araaraa fi mallattoo waliigaltee maatii tokkoo akka taatetti fudhatamte. Hubannoon kunis aadaa Oromoo sirna ateetii fi duudhaa eegumsa maatii wajjin kan walitti hidhamudha. Irreechis ta'e ateetiin aadaa lubbuu qabeeyyii ummata Oromoo keessatti mul'atudha. Duudhaa kana otoo hin maqsiin hanga ammaatti kan mul'atudha. Haaluma kanaan irreechi akka hambaa aadaa, seenaa fi amantii Oromootti kan yaadatamudha. Irreechi aadaa yoomuu jiraatudha. Sabni Oromoo ummattoota kaaba bahaa Afrikaatti argaman keessaa isa tokkodha. Sabni kun bara dheeraa keessatti sirna aadaa fi amantii ofii ittiin gaggeessu kan qabudha. Oromoon kan amanu fakkaattii kan hin qabne waaqa tokkichitti nama dhimma kana irratti shakkii qabu Oromoon bakka hin kennuuf. Oromoon wanneen namaan hojjetaman kan akka siidaa, mukkeen, lageen, gaarreewwan yookiin beelladoota bakka Waaqayyoo buusuun ittiin amanu. Oromoon hojii fi humna waaqaa wanneen uumama keessatti argaman arguun dinqisiifata. Kunis sirna gadaa keessatti seeraan taa'ee jira. Gadaan haala aadaan, diinagdeen, jireenya hawaasummaa, siyaasaa fi amantaan Oromoo keessatti of ijaaredha. Irreechi mul'istuu aadaa Oromooti. Jaarmiyaalee hawaasni gadaa ijaare keessaa isa tokkodha. Ayyaanni irreechaa kun Oromoon falaasamaa fi ilaalcha addunyaa keessatti jiruu fi humna waaqaa akkasumas raajii isaa dhalootaaf iccitii jireenyaan walitti fiduun kan ibsudha. Sanyiin namaa horee kan baay'atu, kan facee du'aa ka'ee ija godhatu, atoomsaaf gargaarsa humna waaqaa kan ta'e aadaa kanaan mul'ata jedhu.
uummattoota qonnaan jiraatan durii kan sulula Abbayyaa yoo fudhanne Osiiriis kan jedhamu waaqa sanyii kuuftee kaatu. Agricultural cult of dying and resurrecting spirit of plant life kan jedhamu aadaa waaqeffannaa qabu ture. Kunis iddoo tokko tokkotti amantii fi aadaan Oromootiin wal fakkaataa haa ta'u malee amantiin kuushotaa kun waaqa tolfamaadhaaf qabaachuun kaayyoo hormaataa fi jireenya gaarii argachuuf kan raawwatudha. Sabni Oromoo garuu waaqa tokko qofatti amana. Irreechi mul'istuu aadaa Oromoo. Irreecha jechuun qabachuun mareewoo jecha waaqa kadhachaa faarfachaa fi galateeffachaa gara malkaatti deemu. Eebba abbaa gadaa, abbaa malkaa fi hangaftoota gosaan godhamu booda marga ciidhaa fi abaaboo birraa qabatanii bishaaniin tuqanii waaqa galateeffachaa irreeffatu. Kana booda gabbisaayyoo taphachaa gara qe'ee ofiitti deebi'uun cidha raawwatu. Kaayyoon kadhaa kunis Waaqayyoo akka rooba nagaa fi dhala yookiin sanyii isaanii baay'isuu fi akka ta'e dubbatu. Yeroo baay'ee Oromoon guyyaa irreechaa booda lafa baddaa fi badda dareerraa yookiin bakka qubatanii socho'anii gara horaatti loonii wajjin kan ittiin godaananidha. Kunis akka jalqabaa fi seensa hojii bara haaraatti fudhatama. Hora Harsadii iddoo Oromoonni Tuulamaa jaarraa dheeraa dura itti hirreeffachaa turanidha. Harsadii maqaa namaa yoo ta'u gosa Liiban keessa abbaa malkaa nama turedha. Akka odeeffannoo maanguddoota galaanitti Liiban gosa naannoo kana qubatee fi abbaa malkaa kanaa kan turedha jedhu. Haaluma kanaan wiirtuu Hora Harsadii aadaa irreeffannaa waaqeffannaa yookiin Thanksgiving godhanii itti hirreeffachaa turan. Yeroo ammaa kanas waggaa keessa al tokko Hora Harsadii irratti aadaa Oromtichaatti faaruun galateeffannaa kabajamudha. Oromoon ayyaana irreechaa kana waggaa waggaan kabajata. Waaqa nu uume kadhanna. Uumamaan uumaa raajeffanna jechuun aadaa uffata nyaata qabachuun akka aadaa Oromtichaatti waaqa isaa ni galateeffata, ni faarfata. Yeroo ammaa kanas Hora Harsadii irratti kan raawwatamu aadaa fi duudhaa saba Oromoo keessa turee fi iddoo adda addaatti kan raawwatamudha. Seenaan irreecha wajjin wal qabatee jiru kana fakkaata. Warroonni Oromoo taatanii amantii biraa hordoftan irreechi kun yoo isin wajjin deema ta'ee fi yoo isin kabajuu qabdanii fi kabajuu hin qabnes seenaa kana erga dhageessanii booda isinumti deebii ofiif kennaa. Waan dhaggeeffataniif galatooma. Kun sagalee kitaabaati. Qopheessaan sagalee kana Fu'aad Awwalidha. Naaf jiraadhaa. Horaa bulaa.